Jiraat alayaa barreessee ergeela nan banadheen immoo nan kukkuta. Seeraa nan banadheen jalaa citee wayilee alayaa barreessee erge. Amaariñaadhaan barreessan mooti. Alayaa barreessee naa erge. Yaa Rabbi kiyya nagaa buusi xalayaa barreessee naa erge Amaariffaan barreesse. Amaariffaan barreesse seetan jiraanii Amaariffatu irra tolaa dhugaa dubbachuudhaaf haasawuttis Amaariffatu tolaa fi barreessuttis Amaariffatu tolaa fi malee waan biraa miti. Manni magaalaa Finfinnee keessatti barate. Magaalaa Finfinnee keessatti guddates Finfinneetti barates. Kanaafuu baay'inaan egaan beektu magaalaa yeroo ta'u olmaa keessatti murteessaadha. Amma waa'ee isaa osoo hin taane waa'ee inni xalayaa naa ergeetidha. Maal jettee jaartiin ganda baadiyyaa waan jetteen gaabbiin boramman si gabba amman taafii si haamsisa amma wabii si waamsisa. Taafii haamte malee hin galtu wabii waamte malee hin galtu. Maal jettee barreeffamti akkuma ta'etti jechuudha. Immoo suutaan dubbise waan ta'eef simbiratti hin dubbisne siilaan dubbise suuta dhagaa. Amaariffa jechuun akka afaan Oromootti hin dubbisu qasedhe nan dubbisa garuu suutaan dubbisa gaa. Kanaaf dubbiseera. Anamma waan ani gammade maal seetanii jiraan xalayaa barreesse waanuma akka dhiifamaa kana kee guutee sinitti baddaleera sin miidheera. Kana booda waan akkasinatti hin deebi'u. Dhiifama naa godhaa balleesseera. Abbaa meetiittis itti naa kenni, itti naa himi, itti naa bilbili. Situu na aarsinaan malee mucaan dhugumayyuu balleessaa hin qabdu. Dubbiin kan koof kan keeti malee mucaan maal beekti duudaadha. Asirratti barreesseera. Mucaan duudaa akka taateyyuu beeka. Inni durayyuu mucaa akka hin ilaallanne ingilittiin kun hunduu ciqiciqiin kun hunduu as naqabee achi naqabiin kun hunduu akka mucaa ilaallanne hin beeka bara. Garuu aariima koo mucaatti baha. Waanuma ana hillikii qabateef mucaatti bahuuf jechuudha. Yes or no? Gooftaan koo gooftaa qabaa'edha. Abshiraa gooftaan keessan gooftaa qaba. Jechuun namni isin irratti gooftaa ta'e garmaamu tokko gooftaa qaba. Kanaafiyyuu kaleessa dheengadda garmaamee nutti bakka fira hin qabne wayinuu godhe zamada albaa jedhama kun. Otoo namni hammi kun jiru namni akkasii jiru zamada albaa nu godhee jiran nurra garmaamee nu reebee nu tuumee nu tuffatee maal gootu eenyuun tuqa eenyu baashin tuqa dekka dareetii sana fe'ee harraga hinga uree echuutti ka'eega nan hiiktaniire maaliree hinga uree adabameera hinga uree balleessan bakka balleessaa koo fudhadheera dammaata sinitti hin deebi'u maaliif beektu har'a kanan kolfuu waanumanni kana barreessee ergeefidha. Kanan kolfaayo waan inni barreessee ergeefidha jechuudha. Malee dhiifamaa waan jedhu as keessa waan gugguutee fi adaraa jedhee nu kadhatee jechuudha. Ani kana booda waan feetellee karaa feetellee waan hundumaallee akka ati feetetti siin xumuraa jedhe. Silaa naafatti waluma faana iyyuu hin jiraannu waan ta'eefi waan feete waan na biraa qabdu waan hundumaa seera qabeessaan sii xumuraa. Isa darbeef immoo isa waa'ee mucaatiif immoo dhiifama naa godhaayyuu. Itti naa himi, itti naa bilbilisi, dhiifama narraa ta'u dhugaa dubbachuudhaaf jedhe dhalli akkuma kan ofiiti. Waan barbaadeyyuu haa ta'u malee dhalli akkuma kan ofiiti. Akkuma ijoollee koo jaalladhuudha. Nama kana yeroo viidiyoo sana laalu yookaas yeroo taatee sana laalu itti dhaga'amuu danda'a.
garuu dhiifama narraa ta'ayyuu walumattuu sin dhiifama narraa ta'a daraa keessan dhiifama narraa ta'a an jilbeenfadheen dhiifama sin gaafadhayyuuti asii na baasaati jilbeenfadhee lafa qabadhee tananii dhiifama isin gaafadha hingeenye hingawusi xinnooshi sukkuumamtaa xinnooshi borciin sunfaa gadi galuu qaba qaamni sunfaa xinnoo an jaalladhe lafetti beeksite abbaate ani akkanatti lafee as keessa saamuna kakkaawwadheeroon dhaqnee dhiqadhumaa hin rakkadhu as keessa saamuna kakkaawwadheeroon dhiqadhu ani jaalladhe sitti fakkaate jaalladhe midhaan kan akkas goggogee qanuuqqadhe waan ati dhiibbaan irraan geessu waan ati na dhiphiste waan ati na gidirsitee fi yaaddoo dhiphina hirriba na dhowwitee ofii keddoo feete ooltee ushummaa kee wajjin relax goota asii yoonu loltee deemte ati ishee faana dhiis baqqa siin jettee baqaatachitti ardhaaggafatta jechuudha nun immoo dhiphinati nurra keessee deemte yaaddoo lolaati nurra keessee deemte akkasumatti aaraa hirribni nu qabuu didee midhaan nyaachuu dinnee akkas goggogaa turre you know kanaafuu hingeenye hidhaan kee hingawusi ganaa sirra bubbulti xiqqoosh anayyuu na eegi achumattanii faayilii banachuuf jira achumaan jechuudha maaliifan si barbaachayyuu deema achumatti naa mallatteessita achii booda beellamaan gara mana murtiitti naa dhuftaa jechuudha abbaate kanaan dura san si barbaadaa ture kanaan dura faayilii banee isa kan dhiise kana kassaree kana na jala akkas ta'e amma garuu haaluma salphaan achise argadhee naa mallatteessite dhimmi kiyya gara firdi beetitti hiruma sana mana murtii naa darbaa achumaan deemtee xumurannaa jechuudha isa booda kiririi iririi miririi dhimmatti nuun jettuuf hin jiru jechuudha nus mirga qabna biyya seerri jiru keessa jirra mucaan yoo alattes mirgi ishii eegamaadha si galeera mirgi daa'immanii immoo kanaa oliyyuu osoo deemamee jechuudha you know so what hin geenye siin jechuuf dhiifama kee hin fudhanna garuu xiqqoo ishii turi boqonnaa si barbaachisa siin boqonnaatu si barbaachisa yaada jedhudha malee xalayaan kee na qaqqabeera ushummaan kee nyaata yeroo sii fiddu viidiyoo kana laaltee sittaa himtu silasi hin laalti waan ta'eef qallaadii laaltiire ushummiit aanchi ushummiit viidiyoo kana ilaaliti ittiin nyaata gaafa geessituuf jechuudha si gale nyaata yeroo geessituu fi ittiin dhiifama kee fudhatteetti itti mati garuu anis immoo dhaqeessa gaafadha anis guyyaa tokko immoo dhufee sin gaafadha si laaluuf jechuudha bifa kee laaluu fi daalachoofteetta moo daalachoofne huqqatteetta moo hin huqqanne isa jedhu sana si laaluu nan dhufa way garuu guyyaa sana hin beektu waan ta'eef ebeluu kottu nama si dubbisa roodhan qochettee magadi baata so yeroo sana xinnoo ishii si laalee nan gammadaa guyyaan tokko boo'icha guyyaan tokko gammachuu ana baadira gaa'ichaale so kanaafiyyuu jira dhiifama kee na qaqqabeera garuu xiqqoo turi you know hirrafti boqonnaa godhi weezaroo isheenii ushummiit sunis xinnoo ishii haateessu mana keessa ammayyuu boowutti kaateetti dhageera boowutti kaateetti maal balleessee hidhamachuutti kaateetti maa hidhama maal godhe kan ari'ees isheedha kan loles isheedha mucaashii yoo ta'e hin tuqne maa hidhamaa jettii jedhan siyyuutti dabalee siidha siinuutti dabalee siidhuuf immoo
aangoon akka jiru yaadadhu. Irratti akka hin darrabamne. Be careful. You know? Akka amma jala deemtee haasoftu kana funyaan kee qabamee akka achitti ol hin darbamne. Serious qalladaan jiran. Irratti akka hin ida'amne. Osoo gatteesse si wayya. Waan tokko hamma mijatutti malee haala tokko wal qabsiisameetu irratti dabalamta jechuudha. Sigaleera. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa egaa waan jiru kanan siniin jedha. Isin nagaan siniif haa baay'atu. Warri nafaana dhiphattanillee warri seerri jira maal sodaattamaa bossaree fayyoo jettanillee thank you so much. Isin anumaaf yaaddu. Garuu ani waan tokko natti dhaga'ame miira keessa galeechuudha. Anyways amma xuruudha. Quufaani xinnoo yoo quufni isaa irraa gadi gale bareedaadha. Nyaatayyuu baay'isanii yoo nyaatan si dhiphisa garaa keessi guuta baay'ee nagaa siin kenna. So kunis jiraanis baay'ee irra darbe. Ani immoo nan dhiisee akka inni na angalaata'utti akka inni baqa barbaade naan jettu maallee garuu yoo ati dhiistee dhimma kee kan hin dhiisnetu jira jechuudha. Yoo ati dhiistee dhimma kee kan hin dhiisne jira. Kana fakkaata hordoftoota